Nama injifannoo waraana addunyaa lammaffaa seenaa jijjiire. Lammii biyya Jarman kan ta'e Riichaard Soorjee biyya isaa Jarmaniin bakka bu'uun gaazexeessummaa irratti Tookiyoo taa'uun odeessa diinaa biyya isaa Sooviyeetiif laachaa ture. Jabina waraana Jarmaniif akka sodaatamaa turee fi dabalataan Jaappaaniif Jarman waliin qindoomuun waraana gaggeessaa turaniin injifannoon waraana addunyaa lammaffaa irratti Jarman qabdu kan Sooviyeetiin kan barbadeessu ta'us Tiktookichi garlamee ta'uun lammii Jarman ta'ee kan Sooviyeetiif basaasaa ture injifannoo harka Jarmanii fuudhee olaantummaa Sooviyeetiif laachise. Kophaa isaa waraanota 100,000 oliin lakkaa'aman kan injifachiisee fi tokkittiin isaa wareera qaama tokko tokkorraa kan oolchedha. Hordoftoota keenya seenessa basaasaa yookaan tika irratti isiniif laanne darbeem maalummaa basaasaa hanga tokko tuquu yaalleerra. Amma immoo akka fakkeenya isiniif ta'uuf seenaa Riichaard Soorjee isiniif qoonna. Nu faana turuun affeerraa keenya. Riichaard Soorjee lammii biyya Jarmaniidha. Jarman bara olaantummaa waraanaa fi siyaasaa qabaachaa turtetti basaastuu garlamee ta'ee Jarmaniin hallayyaatti naqate. Riichaard Soorjee abbaan isaa Jarman, haati isaa Raashiyaadha. Ilaalcha siyaasaa warra Raashiyaa sooshaalizimii dhaadheessa. Kanaaf mootummaa Jarmaniin dhabamsiisuuf yookaan dadhabsiisuuf ajaja olaanaa waraana warra Raashiyaa faana quunnamtii gochuun Jaappaanitti gaazexeessaa ta'ee imale. Jaappaanii fi Jarman waraana addunyaa lammaffaa keessatti walta'iinsa qabu ture. Namni kun golga gaazexeessummaan Jaappaan keessa taa'ee odeessa Sooviyeetiif kennaa ture. Biyya Jaappaanitti dippiloomatiin Jarman Jeneraal Ubuun Puutaan of dagannoo fi shakkii dhabuun iccitii biyya isaanii akka ba'uuf sababa nama ta'anidha. Jeneraal Ubuun Puutaan Riichaard Soorjee gara imbaasii isaaniitti hubannoo fi ogummaa qabuun wantoota tokko tokko irratti akka deeggaruuf waamuun affeeru. Innis deddeebii keessa amanummaa fi fudhatama argatetti fayyadamuun iccitii gara Jarmaniitti ergamu mara haftee hambisuun gara Sooviyeetitti ergaa ture. Maal kana qofa? Jeneraal Ubuun Puutaan mallattoo qofaa irratti mallatteessuuf malee wantoota barbaachisoo ta'aniif iccitii waa mara kan barreessuu fi qindeessu basaasaa Riichaard Soorjeedha. Yeroo waraanaa eenyuun iyyuu shakki jecha dippiloomataa jedhu humaattuu osoo hin fudhatiin miseensa naazii ta'uu fi lammii biyya tokkoo ta'uu isaa qofaaf iccitii guddaa biyya isaa gola isaa agarsiise. Maal kana qofa? Soorjeen haadha warraa Jeneraal Puutaallee jaalala qabsiise. Haati warraa Puutaa waan imbaasicha keessa hojjetuuf sanadaalee garaagaraa akka baastee isaaf laattuuf itti fayyadameera. Soorjeen miidhagaa waan ta'eefis dubartooti hedduun ni hawwuunis. Jeneraal Puutaan hariiroo haadha warraa isaas kan Soorjee beeka jedhamullee humaa hin goone. Miseensa naazii waan ta'eefis icciticha baasee diinaaf laata jettees hin shakkine. Booda garuu gaafa irra ga'amu xiqqoota 17 fi toora wal quunnamtiirra kanneen jiran 18f Soorjeen hoogganaa ture. Riichaard Soorjeen dhugaatii fi dubartoota faana wal quunnamtii baay'isuu dubbata. Manneen dhugaatii namoota fedhu argachuu fi odeessa tokko tokkoof yeroo garaagaraan illee haguuggii dhugaasaan shakkiin basaasummaa akka irratti hin uumamneef oola. Dubartiinis akkasuma jechuudha. Hojii gaazexeessummaan barreeffama inni barreessu biyya Jaappaan keessatti beekamtii laateef. Innis biyyattii irratti beekumsi inni qabu ni dabale. Abbootiin taayitaallee wanta isa dinqisiifataniif hariiroo isa faana hedduminaan uuman. Jarmanii fi Sooviyeet akka waliin waraanne waliigaltee godhanis duuba Jarman weeraraaf qophaa'aa akka jirtu Riichaard gara Sooviyeetitti erge. Garuu waliigaltee akka godhaniif kan akka Jarman hin raawwanne waan amananiif irraa hin fudhanne. Kanaaf odeessa kee jabeessi nuu laadhu malee kun sodaaf shakkii keedha jechuun warri Sooviyeet jalaa kuffisan. Innis odeessicha jabeessee guyyaa isaa faana itti hime. Ta'us jarri waan hin amanneef ni dhiisan.
Haa ta'u malee Jarman guyyaa fi sa'aatii inni jedhetti waraana Sooviyeet naannoo sana jiru barbadeessite. Kanaan amanamummaa guutuu irratti gatan. Jarman waraana addunyaa lammaffaa keessatti gaafa magaalaa Sooviyeet marsitu waraanni Sooviyeet harki caalu Jaappaan akka weerarre daangaa Jaappaan irratti hiriira galee eegaa ture. Odeessitti akka Jaappaan keessaa argateen akka Jaappaan Sooviyeetiin loluuf waggaa tokkoof karoora hin qabne ajajaa waraana Sooviyeetitti dabarsee odeessa laate. Kanaanis waraanicha kallattii jijjiirsisuun badiisa hamaa dalagamuuf ture hambise. Odeeffannoo lammii isaa laachuun injifatamuu lammii isaaf sababa ta'e. Sirna hordofuuf amanamaa ta'ee mootummaa biyya isaa kuffise. Egaa bakka kanatti Riichaard Soorjee waraana addunyaa lammaffaa ragaasaa jijjiireera. Seeraa waraana addunyaa lammaffaa bifa golobame sanaan akka xumuramu kan godhe basaasaa lammii Jarman Riichaard Soorjeedha jedhamee seenaa irrattis maqaan isaa galmaa'eera. Odeessa Sooviyeet Riichaard Soorjee irraa argatteen waraana ishee lafoo 400 kan samii irraa 200 daangaa Jaappaan irraa deebitee gara magaalaa isheetti dhangalaafte. Waraanni Jarman magaalaa guddoo Sooviyeet qabatee ture bifa kanaan rukutamee ba'e. Ba'uuf qofa miti waraanni Jarman addunyaa raase mootummaa Jarmaffaan akka cabu ta'e. Seenaan lola addunyaa lamaffaas kufaatii Jarman irratti golobame. Kufaatii Jarmaniif kan sababa ta'e lammii ishee sirna sooshaalizimii dhaadheessu Riichaard Soorjee ta'uu seenaatu galmeesse. Riichaard Soorjee dhumarratti Jaappaan keessatti qabamee waggaa 3 hidhamee Sooviyeet basaasaa ishee kanas haaluun hin beeku jechaa turtus erga inni ajjeefamee waggoota booda amantee goota ishee taasifatteetti. Seenaan Entertainment ammas seenaawwan waraana addunyaa fi kanneen biroo isin biraan ga'utti fufa. Isinis nu hordofaa dhaamsa keenya. Qopheessaan Siinaan Huseen. Kan isiniif seenesse Anolii Gaaddaati. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Entertainment Serial.